Bashime maaf akkas gootu garuu isin? Maal balleessi? Maal balleessine? Amma dhugaa dubbachuuf isin warra uummata Oromootiif qabsaa'udha moo warra qabsaa'ota Oromoo hidhee reebee garafeef maatii isaanii dararedha? Warra isaanii dheef isaan garafe maatii isaanii darare. Maal akkas taanaan uummata Oromoo eenyutu cunqursaa jirare? Mootummaa naannoo Oromiyaa. Eenyu faana? Amaaraa faana. Uummata Amaaraatiif maal irratti akka hojjetamuu barbaada? Bishaan irratti, daandii irratti. Tole uummata Oromootiif maal yaadaa jirtu? Humna waraanaa. Garuu maaliif akkas gootu isin? Waan dhuunfaatiif jedhe. Sobduu fi gantuun paartii kamiin keessa jirtettanii yaaddu? Amma keessayyuu. Eenyu fayyilaata isaan? Muummicha ministeeraa dabalatee. Kan biraa ammas Oromiyaa keessatti maal hojjetaa jirtu? Hojii misoomaa hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf mee eessatti hojjetamaa jira? Fakkeenyaaf qeellam qofoo fudhanne galii mootummaa bara kan 26 oliin dabale. Akkamitti hojjettanii galii mootummaa keessatti dabale? Sobaan. Soba keessan keessaa kan baay'ee nama dinqu meessa kami? Kan nama dinqu hidha Abbayyaa du'ee ture du'arraa kaasne. Soba kana garuu eenyu takka isin barsiisaa? Dr. Abiy. Egaan Dr. Abiy isin maaliif Oromummaa keessan ittiin boontan? Soba waan ta'eef. Oromoo ta'uun keessan soba? Soba. Garuu uummata Oromootiif jaalala addaa qabdu jedhama. Kunis soba. Maal? Uummata Oromootiif jaalala addaa hin qabdanii? Hin qabu. Qabaachoo hin barbaaddu? Jechuun barbaadu. Egaan Dr. Abiy utuu haasofnu filannoo darbee akkamitti mo'achuu dandeessan? Sobuudhaan, uummata gowwoomsuudhaan itti moone. Paartii keessan keessaa sabboonummaan amma garuu maaliif bade? Jalqabumarraa hin jiru. Durumarraa hin jiru? Egaa Dr. Abiy dhugaa dubbachuudhaaf ammas hin gaaffii uummataa dhageessanii beektu? Dhugaa dubbachuu dhageenyeen beeknu. Egaa na ta'u mee buqqaatii fi du'aatii ilmaan Oromoo kana isin akkamitti ilaaltu? Anaaf kun injifannoo guddaadha. Maal? Injifannoo guddaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa paartiin keessan waggoota arfan darban kana qabsaa'ota Oromootii fi sabboontota Oromoo maal gochaa ture? Hin rukutaa, hin hidhaa, hin ajjeesaa, ukkaamsee tambisa. Haa ta'u egaa Dr. Abiy amma moo paartiin keessan gara fuulduraatti qabsaa'ota Oromootii fi sabboontota Oromoo maal gochaa itti fufuu barbaada? Isa hidhu hidhee, isa ajjeesu ajjeesee, isa ari'u ari'ee